Tole egaa akkuma yeroo darbee waliin ilaalaa turre waa'ee dhiqannaa irratti akkasiin hubannaa qabaataniif gara keessan dhufeen ture. Caafanni qulqullaa'aan waa'ee dhiqannaa irratti maal jedha dhiqachuu yookaan qullaa'uu waan jedhu irratti yeroo baay'ee bifa gaaddiduutiin macaafaa qulqulluu keessatti seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 17 hanga 21 irratti akka jirutti luboota kan ta'anii mana qulqullummaa waaqayyoo irra dhaabaman isaan Aroonii fi ilmaan isaa bishaan waacitii sibiila boorrajjii irraa tolfame irra keessatti dhiqachuudhaan yeroo hundumaa qullaa'uun akka isaan irra jiraatu caafanni qulqullaa'aan ni dubbata. Sababiin isaas iddoo aarsaa sanatti dhiyaatanii aarsaa waaqayyoof dhiyeessuu dura qullaa'uun isaanii dirqama akka ta'e isaanitti himaa jechuudha. Kanaaf akka seera Yihuudootaattis akka walii galaatti yoo ilaalle waa'een qulqullinaa baay'ee dhimma cimaadhaa fi seera baay'ee cimaa ta'e akka ta'e caafata qullaa'aa keessa dhaqxanii yoo seerota Musee dubbistanii ni hubattu. Kanarraa kan ka'e egaa Yihuudoonni durii kaasanii namoota Oromoota ta'anitti hin dhiyaatanii akkasumas immoo amantiiwwan tokko tokko keessatti yoo ilaaltanii yeroo baay'ee waan najaasaa jedhamuu fi qulqullina isaanii balleessu wajjiniin yoo kan tuttuqan ta'e dhiqannaadhaan akka of qulleessan isinumtuu kan beektanidha. Kan waldaa kiristaanaa immoo dhiqannaa ishee maal fakkaata kan jedhu kanaan dura isinii kaaseen ture. Akkuma ergaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti caafamee jiru Kiristoos waldaan kiristaanaa Waaqayyo duratti fudhatamtuu akka isheen taatuuf yeroo hundumaa karaa bishaan dubbii isaatii isheen qulleessaa jedha. Kanaaf dhiqannaa dhugaan nama Kiristoos Yesuusiin qabuuf kan inni ta'u karaa dubbii Waaqayyoo akka ta'e akkasiin beektan hin barbaada. Sababiin isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkas jedha. Isin ammuma iyyuu dubbiin ani isinitti dubbadhe irraa kan ka'e qullooftaniittu. Kanaaf dubbiin Kiristoos Yesuus dubbiin Waaqayyoo dubbatu egaa waldaa kiristaanaa akka inni qulleessuu danda'u asirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Maalitti qulleessa kan jettan yoo ta'e biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannu nuyi karaa garaa garaa biyya lafaa kana wajjiniin wal tuttuqaa oolla. Kana malees biyyi lafaa ammoo nu tuttuqaa oola. Sababii kanaaf dhiqannaa dhugaan nu barbaachisaa jechuudha. Akkuma beekamu cubbuun biyya lafaa kana keessa akkuma jiru nuyis biyya lafaa kana keessa akkuma jiraannu karaa biyya lafaa kana wajjiniin akka wal tuttuqaa oollu. Egaa warri Kiristoos Yesuusiin amanatan dubbii Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos Yesuus ofii masaa isa inni dubbatu sanaan immoo akka isaan qulleeffaman macaafni qulqulluu waan dubbatuuf yeroo hundumaa warri Kiristoos Yesuusiin qabdan cubbuu keessanitti biyya lafaa kanarraa wanta isin tuttuqu kosii biyya lafaa kanarraa dhiqachuu yoo barbaaddan egaa furmaanni isaa dubbii Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos Yesuusiin dhaggeeffachuudha. Kanaan qulleeffamuun hin danda'ama isiniin jechuufan irra deebi'ee isinii dhufe nagaan ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Shalom nagaan turaa isiniin jedha.